السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم توتف جارتم توتر رفتو كينيا كم نجا فيا كيسني جرتين تنيجي كم الحمد لله إيجا رفتو جال توتوب أمس بكجي كيف نجي ربي بودا سنيفا باي أتو سنين جتا إيجا قران ترى كم kita جالون ديتي وانجي ساجرتوف marqa nama dee godhanii godhuufitti jira jechuudha. Maaliif marqa laaffistee illee hin jennaa sumaanuu duddumaanii yaadadhee marqa nama dee laaffisanii godhanii jabeessanii bulluqeedhaan inni warri biyyaa sanii godhutti jira jechuudha. Caaltuu bira galgala dhaqee bira bulee ammaan tana gisee ganama namni hundi gama hojii deeme anaa fi caaltuutu manatti hafee caaltuun egaa akkuma argitan isinuu quba qabdanii ciisu jirti jechuudha. Oolmaa jirti ani ammootu marqa affeeluufitti jira jechuudha. Caaltuu fi marqi keenya kun ammootuyyuu maal akka fakkaatu hanqa dhumaatitti nu waliin daawwadhaadha. Kuni ammoo kan mul'isu jiru dhadhaadha. Natti nafni bara mul'ise marqa dhugaa dubbachuuf ammootuyyuu wanni ani siin jechuuf fedhu asirratti marqa kana eegaa affeelee xumurarraan ga'e viidiyoo yaadadhe malee viidiyoo maa'uu hin yaadannee ammas istaandiin na biraan jiru caaltuu rabbashu jedhee istaandiin eessa jiran jenneeni osuma birattiin viidiyoo yaadni naa dhufnaan xiqqishoo takka isiniif waraabe dhugaa dubbachuuf harkillee kun akkuma agartanitti dhedheereseetu hojii jira wajjin uffannee diima manarraa taa'ati marqa kun akkuma agartan keessaa baaseetiin hin jira jechuudha. Eega bilchaate booda kan isiniin jedheetiin jira marqii kan viidiyoo waraabe hanqaluma marqi irraa bu'een jedhina dhadhaa caaltuun osoo hin ta'in dura qopheessite itti godhee fi caaltuudhaaf jechuudha. Caaltuun kana hunda nyaatti moositu wajjin nyaata illee jechuun keessa hin oolu jalaan oollee caaltuu maqmaatu uffate jalaan oollee kunuu marqa baasetti ni jira. Marqii kana fakkaataa amma caaltuuf kennuuf deema. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo daqiiqaa hedduu dheeraa waraabe. Laakiin ammootuyyuu viidiyoo san hunda taa'anii namni ilaaluudhaaf ni ifata. Ani ammootuyyuu suutumaan ibidda jalaa laaffisee marqa suutumatti irra tursiisee akkuma namni biyyatti irra tursan irra tursiisee affeelee garuu ammootu wanteedha viidiyoo waanuma xiqqishoo irraa isinii bara nama hifachiifte waan taateef akkasii ammaan dhadhaas agartanii jirtanii barbarees agartanii jirtanii kan itti godhe jechuudha. Barbaree maaliif itti goota illee jechuun keessanii oolu barbaree guddiseetiin itti godhe illeedha jiimessee jechuudha. Maaliif soggaarraan qabdu caaltu maashaallah tabaarakallaa saniif barbaree itti godhanni feeti barbaree saniif itti godhe midhaan ammootuyyuu xiqqishoo namatti tuqaa waan ta'eef kanaa barbaree hedduu bareedduudha tuni barbaree wantiitii miti biyyarraa dhufte. Akkasii amma ammootuyyuu maaltu hafee caaltuudhaaf marqa kana geesse fi wajjitti ilaalee kaanis wajjitti ilaalee illee akkasitti as deebi'aa jechuudha. As deebi'aa wayitanya anu silaa isiniin garsiisaa laakiin ammootuyyuu dhugaa dubbachuuf natti hin tolle laannoo ifaa hedduu takka ibsinee daa'imatti waan hin jennee fi ifaa yoo itti ifee daa'imattiin hin feetu amma dhalatte saniif ifaa guddisanii ibsuu barbaachisa viidiyoo waraabuudhaaf ammoo. Kaameeraa asumatti dhiisee marqa achi geessuu deeme amma ammoo marqa achi geesse deebi'ee maanka illee gisee achi deemu lafatti buusee fuudhee dhufe akkasii amma maaltu naa hafee meeshaan dhiqutti jira meeshaa egaa kushiinaa xureessee meeshaa wanti jedhee meeshaa muraasmaatu achirra jira maashaallah faayoon naddaftee deemte waan taateef kunuu hanqa wanti sosoottiin dachi rigu jira meeshaa dhiquudhaaf jechuudha. Ergaa meeshaa dhiqee fixee booda ammoo distii marqa itti godhisan tuna haphii jechuudha. Hanqaa meeshaa kaan dhiquutti distiin akkanatti itti jiidhee jira bifa kanaan akkuma agartan kunuu marqii ka akkuma agartan wanni taphaachi keessa distii keessatti gubatee rafne irra tursiisee irra buuse viidiyoo isiniif ammoo waan xiqqishoo waraabee viidiyoo hedduu takka nama hifachiisa saniif isiniif waanuma xiqqishoo waraabee garuu ana ammootu allahu akbar waan taphaati inni marqa distii keessatti hafee akkasii distii boconallee isin garsiise asumaanu ammishii ani naddafee kiniin deemee jechuudha waan ofii xureesse asitti dhiisee hin deemne banagaraachillee halkan edaa kana qofa osoo hin taane qachi bule halkan duraati halkan biraati illee bulee jira jechuudha. Halkan tokko halkan takkitti bulte eeguma caaltuun deettee akkanaan hin jennee fi wayita rafuu fi wayita ka'uu isin hin garsiisne maaliif wayita naa rafuu fi naa ka'uu kana isin garsiisne dubbiin rakkoodha. Akkasii hammishii kunoo distii qulqulleessutu jira ammallee waan hafetu jira maal godhuuf deemtii amma kana booda hoonaan jechuun keessa hin oolu eegaan distattii tanaa kunoo keessa qulqulleessee jira isaan adda feechuu jira baranii garee qulqulleessee hammishii akkasii caaltuun ulmaa teettee nuti illee jalumaan ulmaa taa'u jirra ulmaa waan duraan gisee ulmaa taa'u jirra isin hin jedhu yeroo namni ulmaa taa'u waan nama ulmaa taa'u godhan sana hunda jalumaan oolta hedduu takka bareeda gisee namni isin biradde wallaahi dhuguma bara
akkasii dalagaa hoo dalagaa hin deemne ani tanaaf kunoo namootu dalagaa jira deessattii ficee viidiyoo hedduu takka irraa muka garuu isin naannuma harkaa deemtee hidhattee deebi'ee ammoo viidiyoo ilaa wayita nyaannu wayita qadaa nyaannu wayita qaxara nyaannu wayita waa heddaa isin garsiisaa silaa garuu immoo viidiyoo waraabni nuti hin deemu nuti kan ammootu kaameerumaan addan baafatti nu geenye viidiyoo bakka nu geenye viidiyoo waraabamu hin hafu sanii yeroo takka takkamee akkanumatti firraa lubbuu teenya irratti nuuf hoo jenneeti akkasii hamshii keeriidha hanga xumura ammaas nafaa turaa maaliin godhutee ammoo waan biraa kushina angkaan nufi wanta goggodhe sanii duraanuu anumaatu tuttureessi malee nagaya yoo isin jedhu dachiin nadiifa osummaan asoo jiru keessaa ba'ee irraa muree deebi'ee viidiyoon itti hidhatee jennaani kunoo amma ammoo maaltu na hafee eegaa kushina qulqulleesse boodan qadaan godhuu deemaa jechuudha qadaa laaqana jechuudha namni hunduu akkuma isin jedhe dalagaa jira nuti caaltuu qofaatu mana jira laaqana nama zeedee bakka hojiitii dhufan laaqana isaanii hajjii fa'aaf jechuudha qopheessuutti itti jira jechuudha banagaraatti laay akka warri keenya jedhettuyyuu har'a faaya ofillee anatu qopheessa laaqana gizeesii hojiirraa dhufte harka dhiqee fi keessummeessee kaagizee hunda dubbiinitti tuqanii aarsanii beektanii sanii fi har'aan tana ammootu akkasii waan takka illee hin tuyne waan hunda jaa'iza godhee bunas jaa'iza godhee kunoo wanti isii eegaa faayullee jechuudha galgala waan isii waa hunda gootee deemteef jecha amma ammootu iyyuu har'a irraa fuudhun irraa dhulinuu maalummaaf maqumaaf qofa godhaa jedheeti eegaan waan tajee waa hunda jaa'iza godhaa jechuudha akka gisee dalaga irraa dhufte kanaan nyaata qadaan godhaa gayaa kanaan godhaa feettee yaaddafne kunuu shunkurtii naa ciruu fi naa kaa walitti naquu fi naa walitti naqu mul'isuu hin dandeenye eegumaa waa hundi walitti godhee je'ee waraabidhaannoo kophaati yaa waan taateef istaandii bakka inni jiru caaltuu rabba fuudhee dhiisee isiniin jedhee misaniif istaandii ni miti harka tokko waraabaa harka tokko wanti irratti tola maajii itti godhe marqa ijaa jettanii nama maal jettanii maajii jedhanii itti san naafira wajjin jedha naan buuse waxii maal godhuuf jeensi jettanii jettadha dinnichaan godhuu deemaa kunuu dinnichaa kiyya asii qopheessee jira dinaqee dinnichaa iddeena qofa eeganii dhufanii dawwallee boodan qadaa keenya yeroo nyaannu garsiisaa yoo danda'e viidiyoo yookaan ammoo dhiifama guddaan irraa ta'a kunuu akkuma agartan bilchaachuutti jira jechuudha marqaa silaa bakka itti goonanii fi caaltuu wajjinuu jechuudha caaltuun kophaa nyaachuu osoo hin taane jalaa hin oolu jechuudha ofumaa kun godhadheessuu hin danda'amu nyaata akka naannoo ijee hunda marqa namni godhatee akkanatti dhadhaa biyyarraa fidan kanallee hin jiru biyya tana dhadhaan biyya tana ittiin bareedu saniif dhadhaa biyyarraa fiddi caaltuun saniif jalaan caaltuu wajjin jalaan oolee dhufe asiin ammootuyyuu distii biraan mul'isuun natti hin tolle malee wanti hin danfisiif buna wannaata kana malee danfisa midhaan qofa irra dabarsanii danfisan sanii cinaan irra jira laakiin ammootuyyuu hin mul'isne mul'isa yeroo sanii laakiin ammoo amma hunoo gisee lama iddoo keessa hin jiru bishaan dinnichaa maalumaa bakka itti neexxee calba goote qofa hin jedhina bilchaatee bishaan ni fixata ni midhagaa mumkiin asirratti akkasii ammishi viidiyoon keenya kanaa kan fakkaataa haasawaa jira viidiyoo irratti dheeratti wanti deemu jirti adammoo yookiin waliin allah akbar waliin dhahee dachee erga galchee bara isa kana wanti torba waliin dhahee wala awwii billahi wal shaytaan irratti wallah nun ajaa'ibe waliin dhahee dhiisuu jiban astaghfirullah laakiin wallah kunoo eegatu taatee dammoo kana fakkaata akkasii viidiyoon keenya karraa kanuma fakkaata wayita nyaannu isin barsiisuu hin dandeenye assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'u nagaatti baay'ee baay'ee keenya